Guyyaa har'aa ayyaana yaadannoo qulqulluu abbaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosidha. Tokkos qulqulleettii Maariyaam ayyaana ishee kan Qusqaam jedhamudha. Tokkos ayyaana wareegamtuu qulqulleettii Arseemaadha. Tokkos ayyaana qulqulleettii Maariyaam Maqdalaawitidha. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Gaafa guyyaa ja'a. Guyyaa har'aa ayyaana yaadannoo qulqulluu abbaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosidha. Tokkos qulqulleettii Maariyaam ayyaana ishee kan Qusqaam jedhamudha. Tokkos ayyaana wareegamtuu qulqulleettii Arseemaadha. Tokkos ayyaana qulqulleettii Maariyaam Maqdalaawitidha. Har'as seenaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bal'aa waan ta'eef as keessa gashinee dubbisuu yookiin isiniif dhiyeessuu waan hin dandeenyeef dhiifama guddaa isin gaafanna. Seenaa isaa baay'een keenya sirriittis ni beekna waan ta'eef. Tokkos seenaa qulqulleettii Maariyaam Maqdalaawit baay'een keenyas ni beekna. Bal'inaanis barreeffama isaa waan hin arganneef as keessatti hin dhiyeessinu, dhiifama guddaa isin gaafanna. Har'a kan qulqulleettii wareegamtuu Arseemaa fi kan ayyaana haadha keenya dubroo Maariyaam kan Qusqaam jedhamu isiniif dhiyeessina. Waaqayyoon waliin haa ta'u. Ameen. Ayyaana Qusqaam. Bineensi akka jawwee sun gara lafaatti akka gadi darbatame yeroo beeketti dubartittii ishee ilma deesse sana ari'achuutti ka'e. Dubartittiin garuu booficha duraa gara lafa onaatti iddoo itti bara 3 walakkaadhaaf waan ittiin jiraatattu argattu sanatti akka balaliituuf baalleen yookiin koochoon joobiraa guddichaa 2 ni kennameef. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 13 hanga 14. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu dhalate mootonni yookaan ogeeyyonni 3 mootichi Yihuudaa kan dhalate eessa jira jedhanii yommuu urjiin isaan masakee yookiin akeekee iyyaafachaa turanitti Heroodis dubbii kana dhaga'ee innis isaan irraa erga dhalachuu gooftaa hubatee booda hinaaffaadhaan Yesuus Kiristoos argachuuf jecha ijoollee daa'imman umuriin isaanii waggaa 2 gadi ta'an hunda gara jabeenyaan ajjeesise. Ergamaan Waaqayyoo garuu halkan Yoosefitti abjuudhaan mul'achuudhaan haadhaa fi ilma fuudhiitii gara biyya Misraatti badii. Heroodis daa'ima dhalatee ajjeesuu barbaadaa jira jedhee itti hime. Yoosefis akkuma ergamaan Waaqayyoo ajaje ka'ee haadhaa fi ilma qabatee gara Misraatti baqate. Maatewos boqonnaa 2 lakkoofsa 13. Dubbiin raagaa ani misiraadhaa ilma koo waame kan jedhus akka raawwatamuuf kun ta'e. Hosee boqonnaa 11 lakkoofsa 1. Baqannaa isaanii kana irrattis wanti gidiraa garaa garaa isaan qunnameera. Heroodis duuba bu'uun isaan barbaachaa tureera. Seexanni laphee namoota Misraa keessa buluun akka isaan hin gargaarre taasiseera. Saamtonni karaa irratti isaan argataniiru. Isaanis akkuma mul'ata Yohaannis irratti ibsame waggaa 3 fi baatii 6 ari'atamuun Misraa darbees gara Itoophiyaa dhufaniiru. Haati keenya dubroo Maariyaam gara biyya keenyaa yommuu dhuftetti iddoowwan garaa garaa miila isheen bira geessee jirti. Kanneen keessaas haroon Xaanaa fi iddoon Adaadii Maariyaamii akka fakkeenyaatti fudhachuun ni danda'ama. Biyya keenyaatti immoo gara biyya Misraa iddoo Qusqaam jedhamutti deebi'aniiru. Yommuu Qusqaam gahanittis ergamaan Waaqayyoo lammata Yoosefitti mul'ate. Yoosefin Heroodis waan du'eef daa'imaa fi haadha isaa fuudhiitii gara biyya Israa'elitti deebi'i jedheeni. Maatewos boqonnaa 2 lakkoofsa 19. Yoosef jecha ergamaa kana kan dhaga'e iddoo Qusqaam jedhamtu kan biyya Misraa keessatti argamtutti ture. Booda iddoo kanattis maqaa haadha keenyaatiin manni kiristaanaa ijaaramee 6 kabajameera.
akkasuma paatriyaarkiin Aleksaandariyaa 23ffaa qulqulluu Tewofiloos bara 384 hanga 412tti kan jiraatan waa'ee haadha keenyaa kadhatee sadaasa 6 itti mul'atteetti. Godaansi haadha keenyaa kun mana kiristaanaa keenyatti yeroo hundaa fulbaana 26 hanga sadaasa 6tti kan yaadatamudha. Kadhannaan halkan guutuu maahilata tsigee jedhamu kan itti kadhatamudha. Akka firiin habaaboo irraa argamu haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam fakkeenya habaabootiin, gooftaan keenya immoo fakkeenya firiitiin fakkeessuudhaan kitaaba maahilata tsigee keessatti abbaa tsigee dingil kan jedhaman kadhannaa akka faarfannaa Daawit boqonnaa 150 qabu barreessanii isaan hanga yoonaa kadhannaan halkan guutuu kun ni kadhatama. Kan haadha keenya waliin baqatanis Yoosef maanguddichaa fi Saloomeedha. Haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam jawwichi yookiin seexanni Heroodis irra bulee isaan ari'ataa ture sun isaan argachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee jawwichi isaan ari'ataa ture sun ammoo har'as dhala dubartittii sana aariidhaan yookiin dallansuun akka ari'achuutti jiru kitaabni dhugaa baha. Kunis akkas jedhamee barraa'eera. Yommus bineensi akka jawwee sun dubartittii sanatti aaree sanyii ishee warra kaanitti lola kaasuu dhaqe. Isaanis warra abboommii Waaqayyoo eegan ragaa Iyesuus Kiristoosiin kan qaban ijoollee ishee warra hafan waraanuuf deeme. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12:17. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa qulqulleettii haadha keenyaa dubroo Maariyaamitiin nutti haa araaramu. Sugni ishees nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Tokkos har'i guyyaa yaadannoo wareegamtuu qulqulleettii Arseemaadha. Mana kiristaanaa keenya keessa bara wareegamtootaa jedhamee lakkoofsi lakkaa'amu jira. Kunis dhaloota Kiristoos booda bara 276 irraa eegalee kan lakkaa'amu yoo ta'u bara mootiin Diyooqilixaanoos jedhamu kiristaanota hedduu ajjeesedha. Diyooqilixaanoos mootii hamaa kiristaanota ajjeesaa fi mana kiristaanaa gubaa turedha. Barri kunis kan jireenya kiristaanotaaf baay'ee rakkisaa turee fi kiristaanonni hedduun wareegamummaadhaan itti darbanidha. Bara sanatti deeggaraa yookiin michuu Diyooqilixaanoos kan ta'e mootiin Armeen Dirdaaxiis jedhamutu Armeen bulchaa ture. Inni sammeenyummaa wal fakkaatu kiristaanota irratti kan raawwatu ture. Egaa seenaan qulqulleettii wareegamtuu Arseemaa bara hamaa kana keessa kan ta'edha. Wareegamtuu qulqulleettii Arseemaa kan dhalatte amajjii 6 abbaa ishee luba Tewoodiroos akkasumas haati ishee Atinoosiyaanaa jedhaman irraa dhalatte. Obboleettii qulqulluu Georgisii irraa Armaaniyaatti dhalatte. Warri ishee kiristaanota naamusa kiristaanummaa eeganii jiraatan kadhannaa fi sagadatti kan jabaatan mana kiristaanaas deemuu kan addaan hin kunne ture. Garuu hanga umurii dheeraatti dhala waan dhabaniif baay'ee gaddaa fi boo'ichaan Waaqayyoon kan kadhatan turan. Haati ishees kan dadhaban gargaaraa kan rakkatan beelaa fi dheebuu baasaa osoo kadhattuu Waaqayyo erga jabina amantaa ishee argee booda hangafti Phaaphaasii Qiisaariyaa Liidiyoos jedhamu akka isheef kadhatu ajaje. Innis waa'ee isheef jabeessee kadhateefi. Waaqayyoos dhala akka argatan taasise. Qulqulleettii Arseemaanis ni dhalatte. Biyyi ishiin itti dhalattees Roomaattidha. Wareegaan waan dhalatteef haati ishee fuutee mana kiristaanaa qulqulleettii dubroo Maariyaamiif kennite. Hanga waggaa 12 guututtis achumatti tajaajilaa guddatte. Bifti ishees baay'ee bareedduu kan taatee fi dubroota yeroo sana jiran hundaa ol miidhagduu kan turtedha. Kakuu haaraa fi kakuu moofaa kan beektu, kitaabota hafuuraawaas laphee qulqulluudhaan kan dubbistu, fuudhaa fi heerumarraas fagaattee ana Kiristoosiif misirroodha jettee qulqullummaadhaan jiraachaa kan turtedha. Yommuu sanatti mootichi Diyooqilixaanoos dubara bareedduu fuudhuudhaaf fakkii kaasaatii naaf fidaa jedhee loltoota isaa
iddoo garagaraatti erge. Yommus loltoonni isaa fakkii ishee yommuu isheen dubroota hedduu waliin teessu arganii suura ishee kaasanii fidanii fi innis erga suura ishee sana argee baay'ee jaallatee amma dafaa naaf fidaa jedhe. Isheenis kana dhageesse jalaa gara biyya Armaan deemte. Achi dhaquu ishees mootichi dhaga'ee michuusaa kan ta'e kan biyya Armaan bulchuu mootii Dirxaadisiin ergaa dubara akkanaa barbaadinaaf ergi jedhu gara biyya isaatti erge. Dirxaadis waaqa arkeef kan sagadu aduuttis kan bulu ture. Isheenis kiristaanota 27 gadadoo argaa jiran waliin gara mootii Dirxaadisitti geeffamte. Yeroos waggaa 20 turte. Dirxaadisis ishee waamsisee yoo bifaa fi dubbii ishee argu garuu tanallee dabarseen kennu jedhee ofiif ishee fudhachuu barbaade. Utaalees ishee qabate. Isheen garuu lafatti ofirraa darbattee ani Kiristoosiif of kaadhimeera jettee isa didde. Kanaanis mootichi aaree leencota itti gadhiise. Leencotni garuu miila ishee arraaban malee ishee hin nyaanne. Kana malees rakkina hedduu irraan geessisaa ture. Mana hidhaattis ishee hidheera. Xoofoon dhugaatiis samiirraa ni bu'eef. Dhumarrattis monoksoota ishee waliin jiran akka morma isaanii irraa kutaniif mootichi loltoota isaa ni ajaje. Isaanis dabareedhaan yommuu morma isaanii kutan isheen isaan jajjabeessaa turte. Gonfoo kabajaa Waaqayyoo irraa argachuuf muddamaa turte malee foon isheetiif yookaan bareedina isheetiif takkayyuu duubatti hin jenne. Dirxaadis hammeenya ishee irraan ga'uu itti jabeessee ija ishee lamaan keessaa baasisee harma ishee irraa akka kutan taasise. Dhugumatti morma ishee akka irraa kutan taasise. Yeroo kanas morma ishee irraa ifa guddaatu ife. Fulbaana 29 wareegamummaa kana raawwatte. Yommuu mormi ishee muramuttis morma ishee irraa dhiiga, dammaa fi aannan ba'eera. Waaqayyoos gonfoo kabajaa 7 ishee ni gonfachiise. Cimina amantaa ishee kanaanis Gooftaan waadaa guddaa kenneeraafi. Yeroo ammaa kanas hojii fi wareegamummaan ishee caalaatti yaadatamaa, akkasumas dargaggootaafis fakkeenya ta'aa jira. Waadaan isheef kennames raawwatamaa jira. Xabala maqaa isheetiin dhukkubsattoota baay'eetu dhukkuba hamoo irraa fayyuu irratti argama. Mootichi erga ishee ajjeesisee booda bifa ishee yaadatee midhaanii fi bishaan kan lagatu ta'e. Hiriyoonni isaas dhimmicha akka dagatuuf jedhanii gara adamoo fuudhanii bahani. Mootichis siruma itti cimee bosona keessa akka booyyeetti kan jiraatu ta'e. Hiriyoonni isaas fayyina isaaf of dhiphachaa jiran. Ergamaan Waaqayyoo gara obboleettii mootichaatti dhufee, qulqulluu Gorgoriyoos malee kan obboleessa kee fayyisu hin jiru jedheeni. Mootichi sana dura sababa amantaatiin wal dhabanii Gorgoriyoosiin boolla keessatti gatee waan tureef lubbuudhaan kan hin jirre se'anii waan du'etti fakkaatee rifatan. Qulqulluu Gorgoriyoos garuu ergamaan Waaqayyoo dubartii takkatti himee fi nyaata isaa kennaafii waan turteef osoo hin du'in jiraate. Isaanis gara boolla inni keessatti darbatamee dhaqanii Waaqayyoo isa jiraachisuu hin oolu jedhanii wadaroo gara boollichaatti yommuu darban jiraachuu isaa agarsiisuuf wadaricha sana sochoose. Yommuu harki isaanii baasan waggaa 15tti cilee fakkaatee baheera. Akkuma ergamaan jedhe qulqulluu Gorgoriyoos mooticha fayyisee akka amanee cuuphamuu taasiseera. Iddoo lafeen wareegamtootaa jirus anatti agarsiisaa jedhee isaan kabajaan awwaalchiseera. Warri biyya alaa jiraatan maqaa qulqulleettii Arseemaa kana Saayint Hiriipsiim yookiin qubeedhaan SAINT HRIPSIME
yookiin qubee afaan oromoodhaan saa a i na ta ha ra i pa sa i ma e jedhanii waamu. Bataskaanni ishees bara 395tti armaan keessatti ijaaramee kabajameera. Kunis kan yaadatamu amajjii 6 galatni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa qulqulleettii kanaatiin nutti haa araaramu. Sugni wareegamtittiis nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Galanni waaqayyoof haadha isaa dubroo Maariyaamiif ulfaataa fannoo isaatiif hanga bara baraatti haa ta'u. Ameen. Ajaiba hojii kee si faarsam nagooti mootii kan si hawwee surraa kee ilaalee miidhagina keetu kan hundumaa caalee. Gabriel Maariyaam አበሰራት ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ አላት።